The OLA claims many victories. Eblikudani tokwit at barrikum lamafti damilama Oromia Media Network Studio Africa barrautu tawit at galgala jalqabu jirra ollu senajen motuma bilsigna guutu Oromia khesa waran labsu sordofe Oromia khutala kakka khesa waran gudaya pipi waran bilisum Oromo jiddu demo jera khonkolata meeshale ammayya heddu weerartoot khan raboju khadubbat waran bilisum Oromo gara laafumma tot boja man ratib dedebi mulli sajiru ful midyala wata khan rajabdu jajamu jera nullent in talaballa qoppe fanqamna warani bilisumma Oromo lol khallati gargarati narrabbana men injifanno guddayo gal message la Oromia mogga kibala bugalan dawar motumma wallola khajir cibran so domboro namga tusad dubbatama yewun ingida gabas qoppes qaba godin shawali taana ammayya barsiso dabalatina moti hedduni agura majrachun imami Oromia bulchis magal galani diotan taboti mullatu dun jettaman tadaw godachu weerar la foromo raggeeffamu khawfaten in talabran birruti dubirratti tedebena akam jirtan alamanan saana manmati watin kawjun tasda Oromia Media Network dudil rafqa banayda hanasritemnan Muhammad Fantalatim وراني برسوم هارمول ولا كلتي غرغران رتي بنمرت نجفنو غدا قال ميساج راتشي بسيم غيا كليسا نوتا موت ما فدرال فينا نولي وراني برسوم هارمول ورانوف غما كيبورميا غدنا لي غجي في غجي لتات ببا فمن دبوتن كلكا من جيسو هدو مديسو في بوجو كان بس وراني برسوم هارمول هدنو في ميشالي ورانا غسا غرغرا هدو بوجو سيرام موتما ناندو روميا غمساتين وراني برسوم هارمول يروت مراف بليسو دولا جبا لبسج راتشو بيك سيرام غبا سدبرتا يون غداتسو نوتشيمام Operation Ferrari Pelola jechuun qindoomina humnoota mootummaa federaalaa fi naannoleetiin waraanni guddaan Oromiyaa irratti erga labsamee bubbuleera. Labsa waraanaa kana hordofee ammoo keessumaa zooniiwwan kibbaa giddugalaa fi lixa Oromiyaatti wal waraansi guddaan humnoota mootummaa bilisiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jira. Ebla kudhan bara 2022 guyyaa kaleessaa waraana jabaa zoonii kibbaa godinaalee Gujii fi Gujii lixaatti geggeeffamaa ooleen waraanni bilisummaa Oromoo lola irratti baname qolachuu irra darbee injifannoowwan gurguddoo galmeessaa jiraachuu ibsee jira. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa koonyaa Gujii bahaa keessaa damee tokko kan ta'e Cibraanee Soddombooroo duula Operation Ferrari Peelolaa jechuun irratti baname ofirraa qolataan jira. Diinas akka gaariitti nadabaa jira jedhe. Kaleessa ganama bariirraa eegalee lolaa kallatti afuriin irratti baname waraana jabaa iddoowwan malkaa lammii malkaa gubaa malkaa kulee fi malkaa roqaa jedhamanitti geggeeffamaa oole irratti injifannoo guddaa gonfachuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo Cibraanee Soddombooroo waraana mootummaan bilisiginnaa bobbaase 168 kan ta'an fixuu dhibbootaan kan lakkaaman madeessuu fi sadii booji'uun lola gama hundaanuu irratti baname qolachuu gama dubbii himaa addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitiin ibseera. Snaayiparii kilaashii ammayyaa kilaashii AKM boombii fi rasaasa gosa garaagaraa kumaatamaan lakkaaman dabalatee hidhannoo waraanaa fi meeshaalee quunnamtii hedduu booji'uus ibsee jira. Loltoota waraana keessatti booji'amaniifis wal'aansa barbaachisu dhiyeessuun qabiinsa naamusa waraanaa eeggate taasisaa fi jiraachuu beeksise. Koonyaadhuma Gujii bahaa keessaa kan socho'u Cibraanuu Daadolaa gama isaatiin aanaa Waadaraa fi ganda Gooroo Daraaraa gidduutti waraana bilisiginnaa konkolaattota 14 nageellee irraa ka'uun waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf deemaa ture irratti taarkaampii fudhateen loltoota bilisiginnaa 13 battalatti ajjeessuun 15 ol madeessuu ibsee jira. Aanaa Gooroo Doolaa keessatti kan argamtu magaalaa Daraaraa jedhamtu seenuun taarkaampii fudhateenis loltoota bilisiginnaa 8 ajjeessuun 11 madeessuu ibsee jira. Gandichumatti taarkaampii marsaa sadaffaa fi fudhatameenis loltoota bilisiginnaa 10 ajjeessuun 7 madeessuu ibse. Cibraanuu Daadolaas lola kaleessa yeroo garagaraatti taasifame kanaan injifannoo jabaa argachuu kan ibse wayitaa ta'u lolli waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota bilisiginnaa gidduutti Gujii gama bahaan geggeeffamaa jiru kun itti fufee jiraachuun ibsameera.
Gama biroon achuma zoonii kibbaatti waraanni bilisummaa Oromoo koonyaa Gujii lixaa keessa socho'u kaleessaa fi dheengaddaa humnoota mootummaa bilisiginnaa federaalaa fi naannoleetiin bobbaafaman waliin lola jabaatti turu ibsee jira. Koonyaa Gujii lixaatti Cibraan Gumaabaas Tuulaa Surroo dheengaddaa ganda Qadiidaa jedhamtutti humna naannoo ollaarraa waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf bobbaafame irratti tarkaanfii fudhateen 10 kan ta'an ficuu fi 17 madeessuu ibsee jira. Humnoonni kunniin uummata Oromoo uummata ollaasaa barootaa fi nagaadhaan waliin jiraataa tureen walitti buusuuf isaan tattaafataa turanidha jedhe. Humnoonni naannolee ollaa ergamaa Abiy Ahmed baadhatanii waraana isaanii ilaallanne keessatti bifa garaagaraan qooda fudhataa jiranii fi uummattoota obbolaa gidduutti walitti bu'iinsa uummataa uumuuf socho'an gocha isaanii kanarraa of hin qusatan taanaan adabbiin caalu kan isaan eeggatu ta'uu ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo gama uummata Oromootiinis of eeggannoon barbaachisu taasifamuu akka qabu dhaamameera. Gama mootummaa bilisiginnaatiin waraanicha abbummaan labsee kan jiru bilisiginnaan Oromiyaa ibsa baaseen waraana bilisummaa Oromoo guutummaan guutuutti barbadeessuuf duulli waraanaa jabaan eegalameera jedhe. Duulli kun humnoota nageenyaa naannichaa fi kan mootummaa federaalaatiin qindoominaan kan geggeeffamu ta'us ibsee jira. Bilisiginnaan Oromiyaa torbanoota muraasaan duras yaa'ii caffee irratti waraana bilisummaa Oromoo yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti guutummaan guutuutti balleessuuf dhaadachuunsaa ni yaadatama. Haa ta'u malee haalli qabatamaan mul'atu odeeffannoon keessoo bilisiginnaatii OMN yeroo garaagaraatti argatuu fi odeessi maddeen waraanaa oopereeshiniin farra riphee lolaa waraana bilisummaa Oromoo guutummaatti balleessuuf labsame kun gamanumaan fashalaa'aa jiraachuu ragaa bahu. Opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo guutummaatti dhabamsiisuuf labsame kanaan waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuun hafee humni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf bobbaafame guyyaa guyyaan harca'aa jiraachuu ragaaleen suuraa fi suur-sagalee OMN qaamolee garaagaraa irraa argataa jiru ni mirkaneessu. Mootummaan bilisiginnaa guutuu Oromiyaa irratti waraana labsuu hordofee Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti waraana guddaatu PP fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufiinsaan deemaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota sirnichaa kan isaan adamsuuf dhufan ofii qolachuu qofa osoo hin taane daandiiwwan biyyattii wal qunnamsiisan baay'ee to'achuun raayyaa ittisa biyyaa liyyuu haayilii Oromiyaa fi humna naannolee ollaa qolachuu beekse. Konkolaattootaa fi meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo hedduu weerartoota kanarraa booji'uu kan ibsu waraanni bilisummaa Oromoo naamusa waraana loltoota booji'amanii wal qabatee mul'isaa jiruun fuula miidiyaalee hawaasaa irratti jajamaa jira. Waraanni bifa haaraa Oromiyaa irratti jalqabe kun akkamitti eegale maal irratti argama waan jedhuun guyyoo waariyoo xiinxala bal'aa qopheessee jira. Ammoo rakkoon nageenyaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mul'achaa jira. Bittoottees 21/2022 torbaan lammeessoo hardhaati yaa'ii idilee lamaffaa waggaa tokkoffaa barojii caffee jaaffamat ture jettuun adaammaan miseensoti mootummaa bilisiginnaa wal yaamuun kortaan miseensoti caffee Oromiyaa ta'uu isaaniiti. Isaan keessaa Shimallis Abdiisaatiif gaafiin akkas jettir deddeebiin dhiyaati. Junta guyyoota muraasa keessa balleessine jirra. Shanee maaliif balleessuu dadhabneen gaafii qara turte. Nu akka miidiyaa qaam shane jedham kitaaba amantaatii barruulee seerarra barreeffam beeku baannullee maqaan shane jedhu kun deddeebii waggoottan arfan darbe yaamama waan tureef waraan bilisummaa Oromoo ta'uu shakki tokkollee hin qabnu. Ajanda caffee gaafasii yoo deebiin dubbiin tokkifa tokkimmoo ifaamiiti. Gaafiin gaafatamtaa qadeebiin immoo dhugaamiiti. TPLF balleessina jirjechuun silaaftuu sob qulqullu taate. Waraan bilisummaa Oromoo kan maaliif balleessuu dadhabneen sila gaafii dhugaa ta'uu dandeetti. Araarsa mardaasaa kumaata mijjeesuuf boojii OBN guyyaa guyyaan nuuf gabaasaa ture. Torbaan lama keessa biyya keenyaan beellan Biraanuu Juulaatti Maarshaal Jeneraal Biraanuu Juulaa Piroofeesarummaa tantita Abiy Ahmed siif kennin irraanfannee qubnaaf qabaadhii jedha. Fiqaaduu Tasammaa Galaan akka gogu qabu Abiy Ahmed lishaneen akka murna faayidaa hin qabneef Shimallis Abdiisaa immoo barbadeessuuf dhabamsiisu jechoota jedhan kanaan nu sabbakaa turu hunduma qubqaaba. Waggoottan afuriin booda caffeen ammallee wamkan gaafachaa turte. Naannoo keenya keessatti tasgabbiin kanaan dura ture dhabamaa dhufaa jira jechuudha. Qara godina muraasa keessatti rakkootu jiraan dhagaa turre amma ammoo rakkoon nageenyaa godinaalee Oromiyaa hunda keessatti mul'achaa jira. Pireezidaanti Shimallis Abdiisaa deebii kenne TPLF adamsuuf biyya baane jennaan shaneen olla guutte nu eddee jedhe. Qaamolee mootummaa hedduullee waraan marroo dirribaa kanaan gati baasu isaanii mormanne jiitook keessa qulqulleessin jechuun ammallee waadaan nuuf galame marsimee qaffaaf ta'uusaati deebisanumaaf lakkiis. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baala tarcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsan qabu.
karoorri adda addaa qophaa'ee itti galameet kan jiru jijjiiramni guddaan ji'oota muraasa keessatti akka dhufan abdii guddaa qabna jechuudha. Dookumentii keessoo PP waraanni kun jalqabuun dur harka gaazexeessitoota OMN seenuun uummataaf tolchineen mootummaan shani baanan balleessuun dirqamu waan jedhu fakkaata. Raayyaattis biyya bobbaase milisha duraansi poolisii naannoo daboo yaammate dhaabbilee basaasummaa cufaan marroon Oromiyaati koottaa lolaa jedhe. Garuu lakkoobsi waraan bilisummaa Oromoo mootummaan jitoo keessa marsu dhumaatiif burkuteessu waadanuuf seensuun sob ta'uu sagaafas modeessaan irra kaamnee mari'achuu keenya qubqaabdu. Wamtaatee fuduu waraanni gaafas karoorfam kun akkumnu jeen jalqabuun torbaan lammeessoof waladhuu jeeru. Lix biiftuuti wallaggaan afraan jiddu galeessa goqota Finfinnee kibbi gujiif booran qofa don taane kaab wallooti hanga daanga Keenyaa cuf keessa wal qoraasu irratti argamuu jedhan. The OLA claims many victories. Duulli shani balleessinaa dhaadanno mootummaatti baga nagaan dhuftaniif meeshaalee ammayyawaa kanuuf gumaachitaniif ulfaadhaan deebii ijoollee foorata mata cabraa ta'usii odeeffanne. Kibba Oromiyaatiin gammachuu abbooyyee jiddu galeessaan sanyii nagaasaa ajaja waligala barata yuunivarsiitii Finfinnee duraanii kuumsaa dirriba lammeessaa yookaan jaalmarroo irra fudhachuu waraan akka seenti ijoolleen mata cabraatuun dheededdu keessatti akka jedhan don taane waraan mootummaa gata jiraachuusii fuulli miidiyaa hawaasa kun Facebook fi Twitter bal'isoo dees lixi biiftuu harki caal WBO marfame jira jiddu galees funnaan Finfinnee tilmaama caaftuu lama loltoota mootummaa dhuugijjeesuun baay'ee immoo boojuu viidiyoolee yeroo gargaraa gallakkifamte ragabaati cibraan gujii ka'oda adoola daandii guddoo hawaasaaf nageelle boorana wal qunnamsiifti cufuun uummata sakattaa oolaa jedhan dheed booran liibanteessoo godhachuun funnaan labudaa waarrata haatirik hojjechuun isa kadubbatam cibraan soddon booro khaliban gurraachaatiin hoogganaa mololtu humna adda Oromiyaa qofa don taane raayyaa ittis biyya Itoophiyaa hawaraan Tigraarra hafeddu qaqaarisuun qawwee namni afaani maqan been dhuuqsaa musa OMN maddee nama namorra qulqulleeffate jira. Waraan raayyaa ittis biyyaatiif loltoota mata guduruu humna adda naannoo Oromiyaatiif cibra soddon booro milisha gam dirreetiif ijoollee arkimeedhicha jidduu godhame reeffi namoota lafayyeessaa jiraachuu deddeebiin gabaasaa tur. Waraan bifaara waan Oromiyaa keessa jalqab kanaan duub allaattiin Afrikaata Tigraay turti cufti gar Oromiyaa fuuldeeffachuu dubbatama. Naga buusaan kan addunyaatti abiiddu'ee dhabamaa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo cabse bilisooma walti gannu dhiisa waan jedhu fakkaata jabdu wal fixuu jiru. Reef filmaan nama holkolle fakkaatuun gaddine boonus gara laafin waraanni bilisummaa Oromoo booji'amtoota mootummaa irratti agarsiisuun fuulli miidiyaa hawaasaa gammachuu qabibsachuu irratti argama. Anytime soon. Rabaddiiwwan waraanaa hanga ammaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf bakka garaa garaatti ramadaman bu'aa malee deebi'uu qorannoon dhimma kanarratti waraanni PP godhe ni mul'isa. Odeessi keessoo waraanaa PP irraa nu gahe akka jedhutti yaadni waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhu kun hin hojjetu. Waraanichi waraana baduu miti. Tooftaan waraanaa waraanni kun dhimma itti bahaa jirus kasaaraa guddaa loltoota mootummaa irraan gahaa jira. Kasaaraa miidhamaa loltoota fi hidhannoo qofa osoo hin taane waraana mootummaa hamilee cabsee jira. Onnee lolee injifachuu keessatti ajjeeseera. Kana malees deeggarsi uummataa waraanni bilisummaa Oromoo qabu kan laayyoo miti jedhan qorannoon kun uummanni waraanaa kana dhoksee waliin jiraataa jira. Odeeffannoo fi galaadhaan deeggaraa jira. Faallaa isaa immoo waraana keenya immoo akka diinatti ilaalaa jira. Akka waraana weerartuutti lakkaa'uu jalqabees jira. Kanaaf opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu uummata nagaa miidhuurraa kanaaf waraanicha balleessuu hin danda'u. Bu'aas fiduu hin danda'u jedhama. Oolee bulee kufaatii sinnaa akka hordofsiisu ammumarraa tilmaamuun akka danda'amu ibsa. Mariin qondaalota waraana biltiginnaa gidduutti godhame. Mootummaan biltiginnaa garuu gama qondaalota mootummaa kan kufaatii agarsiisu kanarraan tarkaanfachuun opereeshinii ija tokko karoorsee lolaa jira. Dulli tibba kana mootummaan Oromiyaa labsee abdii nageenyaa kan dukkaneessu akka ta'e Koongireesiin Federaalaa Oromoo bachiise. Koongireesichi kana malees mootummaan naannoo Amaaraa duula weerara lafaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru saffisaan akka dhaabu akeekkachiisee jira. Abiraan Birruu guutuu oduu kana akka jaanutti dhiheessa.
Koreen hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalawaa Oromoo walgahii idilee ebla gaafa tokko bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa taa'een haala yeroo ammaa biyyi fi uummanni keessa jiru gadi fageenyaan erga mari'atee booda ibsa ejjennoo abbaa qabxii 3 baasee jira. Tokkoffaa wal waraansa humnoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu ka ilaaluun yoo ta'u yeroo adda addaatti wal waraansi kun mariidhaan dhaabbatee qaamoleen wal waraanan gara dirree siyaasaa dhufuudhaan Oromiyaa fi uummata keenyaaf nagaaf tasgabbii akka buusan gaafachaa turree jirra jedha. Kora lammaffaa godhame irrattis waamicha nageenyaa kana sagalee guutuudhaan mirkaneessuun dhaamsa dabarsuu kan yaadachiisu Koongireesichi garuu wal waraansi kun bifa ammaateen itti fufuudhaan duulli haarawaan mootummaan labsamee jira jedha. Duulli waraanaa yeroo ammaa mootummaan labse kun abdii nageenyaa xinnoo uumamtee turte ka deebisee dukkanees Oromiyaa fi biyya guutuu gaaga'ama dabalataaf kan saaxilu malee furmaata waaraa akka hin taane irra deebinee akeekkachiisnaa jedha. Wal dhibdeen humnoota lamaan jidduu jiru bu'uura siyaasaa ka qabu yoo ta'u furmaanni isaatis kallattii siyaasaatiin ta'uu qabaa jennee amanna. Kanaafuu mootummaan maraammartoo duula shanee balleessuu waggoota darban labsaa turee fi furmaata hin fidin keessaa ba'uudhaan akkuma kaaba biyyattiitti eegale Oromiyaattis wal dhibdee jiru nagaan furuutti akka fuula deeffatu irra deebiin waamicha dhiyeessinaa. Loltootii gama lamaaniin wal waraanaa jiranis uummata nagayaa fi qabeenya akka baraaran gaafannaa jedhee jira. Lammaffaa rakkoo nageenyaa daangaalee ollaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa jidduu ilaalchise. Guyyarraa gara guyyaatti rakkoo nageenyaa daangaa naannolee lamaanii hammaachaa dhufee jira. Gabaasaalee dhiyeenya kana ba'aa jiranirraa akka hubannutti humnootii hidhatanii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraarraa kaan iddoo adda addaatti daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa beekamaa cabsanii seenuun waraana bananii weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa gaggeessaa jiru. Humnoonni kunneen namoota nagaa ajjeesuu, qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota buqqaasuun naannicha gara qaxanaa walitti bu'iinsaa hin caamnetti jijjiiraa akka jiran hubatamee jira. Keessattuu duulli waraanaa fi weerarri lafaa kun godinaalee Oromiyaa akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaatti bifa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa akka jiru miseensota keenyaa fi hawaasa naannichaarraa odeeffannee jirra jedha KFO'n. Ibsi qaamoleen Amaaraa hidhatanii weerara gaggeessaa jiran kun miidiyaan kennaa jiranis kanuma mirkaneessaa jedha. Badii kana gaggeessaa ka jiran qaamota finxaaleeyyii beekamtii mootummaa naannichaatiin alatti hidhatanii socho'an ka jedhamus dhugaa akka hin taane ragaaleen mul'isanii jiru. Fakkeenyaaf godina Shawaa Kaabaa Qimbibiitirraa lafti hektaara 280 ta'u qonnaan bultoota Oromiyaarraa kaasuun kan fudhatame humna addaa poolisii mootummaa naannoo Amaaraatiin akka ka'e gabaasi miidiyaan mootummaatu baasan saaxilee jira. Bifuma wal fakkaatuun Shawaa Bahaa Fantaalleetti daangaa naannolee lamaanii kiiloomeetira hedduu darbanii seenuun lafa uummanni Oromoo karrayyuu fi ituu barootaaf irra qubatee jiraatu qabachuun barjaawwan akka lafichi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti daangeffame fakkeessan dhaabuun weerara lafaa fi bal'ifannaa daangaa guddaa kan gaggeessaa jiru qaama waraanaa fi bulchiinsa mootummaa naannichaa akka ta'e waan halamu miti. Hojimaanni akkanaa heera mootummaa kaffaalessu ta'uu bira darbe uummata obbolaa naannolee lamaanii gara wal waraansa hamaatti akka seenan kan karaa saaqu ta'u KFO'n cimsee akeekkachiisa. Haaluma wal fakkaatuun ji'oota darban kana bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti ka argamtu godina addaa Oromoo keessatti ajjechaan jumlaa, saamichi, hidhaanii fi qeerraa buqqaafamuun kan arma dura caalaa babal'atee bifa duulaatiin gaggeeffamaa jiraachuun beekamaadha. Gochi kun Oromoota godinichaa wabii jireenyaa kan dhoorgate waan ta'eef saffisaan dhaabbatee mirgi ofiin of bulchuu godinichaa deebi'ee mirkanaa'uu qabaa jenna. Uummanni Oromoo fi Amaaraa daangaa bal'aa waliin qabaachuu bira darbee miiliyoonota wal keessa qubatee ka jiru yoo ta'u miidhaa sirnoonni dhufaa dabraan gaggeessaa turaniin gadoon kuufamtee fi godaanni siyaga ammaa hin wal'aanamin akka jiru waan waakkatamu miti. Weerarri lafaa fi daangaan babal'ifannaa olola jibbiinsaa hamaan dabaalame gaggeeffamaa jiru kun madaa hin qoorinitti ashaboo firfirsuun hariiroo ummatoota lamaanii gara wal waraansa badii walootti akka oofu qaamonni hundumtuu hubachuu qabu. Wal waraansi naannolee fi saboota lamaan guguddaa kana gidduutti godhamu isaan lamaan qofa osoo hin taane biyyattii digumsaa fi gaanfa Afrikaa immoo jeequmsa daran hammaataaf kan saaxilu ta'uun beekame gochi kun saffisaan akka dhaabbatu KFO'n ni hubachiisa. Sadaffaa koreen hojii raawwachiiftuu keenya kan mari'ate qaala'insa jireenyaa guyyarraa guyyaatti hammaachaa deemu irratti gatiin midhaan nyaataa, kiraa manaa, boba'aa, xaa'oo, sanyii fi shaqaxa adda addaa saffisaan garmalee dabaluun uummanni irra jireessi sadarkaa nyaatee buluu daara ba'uu dadhabuu fi dawoo bulmaataa dhabuu irra akka ga'u taasisee jira. Sababni guddaan qaala'insa jireenyaa kana fide wal waraansa yookiin siivil waar biyyattiin kallattii hedduu keessa jirtudha. Wal waraansi kun biyyattii nagayaa fi tasgabbii dhabsiisuun daldalli biyya keessaa fi alaa akka gadi bu'u, oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bulaa fi warshaalee akka hir'atu, investimentiin biyya alaarraa dhufu akka haphatu, bajetii mootummaa misoomaaf ooluu malu waraanatti akka qisaasamu, sababa qoqqobbiitiinis galiin bifa gargaarsaa fi liqiin argamaa ture akka adda citu yookiin hir'atu ta'uutu dinagdee biyyattii kufaatii hamaarraan ga'e.
Dhugaan jiru kana ta'ee osoo jiru mootummaan itti gaafatummaa jalaa of baasuuf qubasaa gara daldaltootaatti qabaa jira. Kun yeroodhaaf xiyyeeffannoon uummata rakkatee mootummaarraa akka garagalu yoo fayyade malee diinagdee biyyattii saffisaan jigaa jiru baraaruu fi qaala'insa jireenyaa samii tuqe to'achuuf faayidaa hin qabu. Falli jiru wal waraansa biyyattii kallattii maraan goolaa jiru saffisaan dhaabuu, wal dhibdee jirtu qawween osoo hin taane ilaaf ilaameen furuutti qalbii deeffachuu biyyattii tasgabbeessuu akka ta'e KFO'n cimsee amana. Waliigalaan rakkoo nageenyaas ta'ee qaala'insa jireenyaa biyyattii goolaa jiru furuuf falli jiru wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiran dhaabuu, garaagarummaa siyaasaa jiru lolaan osoo hin taane mariin hiikuutti deebi'uu akka ta'e KFO'n ammas irra deebi'ee hubachiisa. Kanaafuu mootummaanis ta'ee qaamoleen hidhatanii socho'an gara dirree marii fi nagayaatti deebi'uun dararaa uummataa daran hammaachaa jiruu fi diigumsa biyyaa as deemaa jiru akka hanqisan waamicha dhiyeessina. Koree hojii raawwachiiftuu KFO Ebla 1 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa. Godina Shawaa Kibbaa Lixaa aanaa ammayyaatti barsiisota dabalatee namoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiraachuun himameem. Barsiistaa fi namoota sabboontota ta'an adamsanii hidhaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Hanga odeessi kun dhaqqabetti barsiisonni 7 Ayyaluu Dhugaa, Dajanee Moosisaa, Tasfaayee Abdiisaa, Lammaa Guddisaa, Zawuduu Raggaasaa, Geetaachoo Galataa fi Haayiluu Dachaasaa jedhaman hidhamuun isaanii kan mirkanaa'e ta'u badii qabaataniif osoo hin taane sabboontota waan ta'aniif adamfamanii hidhaman jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Barsiisota kanneen alattis barattoonni jiraattonni magaalaa ammayyaa fi qotee bultoonni naannoo namoota hidhaatti guuraman keessa jiraachuu odeeffanneerra. Namoonni hidhaatti guuraman kunniin eessatti akka hidhaman hin baramne. As buuteen isaanis dhabamuun ammoo maatii isaanitti yaaddoo guddaa ta'eera. Gama birootiin achuma aanaa ammayyaatti finxaaleeyyiin Amaaraa fi waraanni mootummaa wal ta'uun manneen jiraattota gubaa jiraachuu odeeffanneerra. Aanaa ammayyaa fi aanaa noonnoo gidduu bakka Aboo Saree jedhamtutti manneen jiraattota gubamuun kan ibsame wayita ta'uun hanga oduun kun qindaa'etti baay'ina manneen gubamanii adda baasuun hin danda'amne. Bulchiinsa magaalaa Galaanitti tibbana naannawaa gaara Bushuu jedhamutti taabonni mul'ateera jechuun qaama amantaa da'oo godhachuun weerara lafaaf mijeeffachaa turan bakkicha gadhiisuu bulchiinsa magaalaa Galaan beekseem. Bulchiinsa magaalichaa qaamolee kanneen seeratti dhiyeessuu fi dhabuusaa waan jedhan qabu. Uummanni qaamolee ijaaramanii weerara lafaaf bobba'an akkasii yoo argu qaamolee nageenyaaf eeruu akka kennu akka qabu kantiibaan magaalaa dhaamanii jiru. Abrahaam Birruu dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Galaan ganda caffeetumaa gaara Bushuu jedhamu irratti torban darbe keessa gareen tokko gurmaa'ee waajjira bulchiinsaa magaalaa Galaan dhaquun lafa akkanaatti xalutii goona jedhee gaafate. Bulchiinsi magaalichaas xalutii feeyyamni mootummaarraa barbaadan hin jiru deemaa godhadhaa jechuun bulchiinsa magaalaa wabeeffachuun BBC'n gabaasee ture. Bulchiinsi magaalichaa adeemsa garee kanaa irratti baree waan tureef waan isa taanee dhufuuf gaafatamummaa isintu fudhata jechuun akeekkachiisee ture jedhee ture gabaasi kun. Guyyaa muraasa booda namooti kunneen xalutii goonee taabota bakkichatti arganneerra jechuu isaanii siman. Xalayaa lammataa gara keenya fidan irratti bakka caffeetumaa kanatti waan akkasii waan arganneef bakkuma sana osoo tursiifnee malee achii nuuf ka'uu didee jedhan. Atakaaronis asii eegale. Kanas nuti itti amannee hin beeknus jechuun kantiibaan magaalaa Galaan warra kana gaggeessan. Bulchiinsi magaalaa Galaan bakka taabonni itti argame jedhame kana cinaatti bataskaanni ortodoksii waan argamuuf waan arganne jettan kana gara mana amantichaatti geeffadhaa jedheen. Gareen xalotiidhaan booda taabota bakka sanatti arganne jedhan kunneen garuu sababa taaboticha achi ka'uu didee fi paappaasiin dhufu malee hin ka'u jedhaniin guyyootaaf turan. Lafti taabonni keessatti argame jedhame kuni lafa piroojeektii mootummaan irratti ijaaruuf qopheesse ta'uu eere bulchiinsi magaalichaa. Gochichis gochaa weerara lafaa ta'uu ka hubate bulchiinsi magaalaa Galaan bakkicha hin gadhiistan yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii fudhanna jechuudhaan akeekkachiisa xumuraa kenneefi. Kana hordofee sanbata darbe gareen kun lafa kana gadhiisuun bahee jira. Bulchiinsi magaalaa Galaan karaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii isaa ibsa baaseen hojii qindoomina qaama nageenyaa fi hooggansaatiin gareen kun lafa weeraree ture gadhiisee jedhe. ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል። ዛሬ ከዚህ ቦታ ላይ ታቦቱ ወድቋል የተባለው ደግሞ ታቦቱ ወጥቷል የተባለበት ቦታ ላይ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር መመካከር ሰዎች ተነስተዋል። ይህ ማጭበርበር ከዚህ በኋላ እንዳይከናወን የከተማ አስተዳደሩና እዚህ ቦታ ላይ ያን ጉዳይ ያነሱ ሰዎች አስነስተው ምላሽ ተሰጥቷል። Kantiibaan magaalaa Galaan Aadde Wayinsheet Gizaw finxaaleeyyiin amantaa da'oo godhachuudhaan walitti bu'iinsa uumuuf hojjetan akka hin milkoofne himanii jedha waajjirri dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Galaan. Hawaasnis garee gurmaa'ee amantaa da'oo godhachuun weerara lafaa fi walitti bu'iinsa uummataa uumuuf tattaafatu yoo argu qaama nageenyaaf eeruu akka kennu ergaa dabarsanii jiran.
Oromiyaa kutaawwan garaagaraatti taaboti bu'ee jira mul'atan argee xaballi bahee jira jedhamee dubbiin deemaa jiru ajandaa weerara lafaa gareewwan badhaadhina dhuunfaatiif socho'aniin waan raawwatamu malee dantaa amantii akka hin qabnee fi kabalaaleffatamu akka ta'e dureewwan amantaa ortodoksii himaa turan. Taabonni samiirraa roobaa lafa keessaa burqaa jedhaniitu kan deemu kuni eessuma iddoonni samiirraa roobuu fi lafa keessaa burqu kuni jennee gaafannee turre. Tigraay keessatti takka samiirraa roobees lafaa burqees hin beeku. Naannoo Amaaraatti takka samiirraa roobees lafaa burqees hin beeku. Kan ammoo kitaaba qulqulluu keessattis barreeffamee hin argine samiirraa roobaa lafarraa burqaa jedhame. Haalli duraan Museedhaa kenname isaan booda immoo taabotallee akkamitti akka toshuu qabu immoo isa duraanii egaa hinaaffii waaqayyoo qabuu fi namni waaqa harkaan hojjetame yookaan immoo ayidooliidhaaf yookaan waaqa harkaan uumamee fi sagaduu sana gaafa argee balleessu isa kanaan booda garuu akkana godhadhuuti hojjedhu kan jedhee seera kaa'e waaqayyo isarraan kan ka'e hojjetama. Kanaan kan hafe in burqasii in roobas kan jedhamu naannoo Oromiyaati. Lafa isaa jaallateetu dhuguma daabojjaa jaallate moo nama jaallatee ala jennu kuni taabotaan da'oo godhataniitu lafa la qabatanu namoota beekamtu garee tokko afaan tokko haasa'antu dhufee yoo bataskaan illee ijaarame jarumatu naannoo sanatti qabata kun sirrii miti jechuudha. Kun tajaajila hafuurawaa guutuu isa miizana akka sila jenne madaalli isa waaqayyo jaallatu isa gar tokkotti hin jallanne isa qulqulluu deemu sana irrisa jechuudha. Inni kun maaliif ortodoksii maqaa ortodoksiitiin naannoo Oromiyaa keessatti jeequmsa adda addaa kaasuudhaaf shira adda addaa kan hojjetan jiru jechuudha. Isa kana addaan baasnee ilaaluun nu barbaachisa jechuudha. Garaagarummaan bilxiqinnaa damee Oromiyaa fi bilxiqinnaa damee Amaaraa gidduutti uumame yeroo dhagaa yerootti babal'ataa jiraachuun himameem. Qondaalonni naannoo Amaaraa carraa argatan maraan waraanaan ololaa yerootti bilxiqinnaa Oromiyaa irratti banuutti fanii jiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu bilxiqinnaa Amaaraa kan ta'an Yohaannis Bu'aayyaaloo yaa'ii waliigalaa paartiin bilxiqinnaa dhiheenya gaggeeffate ilaalchisuun dubbii dubbataniin yaa'icha irratti hattoonni barcuma akka argatan taasifameera jedhan. Yaa'ii waliigalaa paarticha irratti hiloo eegaltoota jedhamuun miseensonni hooggansa bilxiqinnaa Amaaraa 32 yaa'icha gadi lakkisanii akka ba'an taasifamuu ibsan obbo Yohaannis Bu'aayyaaloo. Loota eegaltoota kan jedhaman hooggansa bilxiqinnaa Amaaraatti jedhu gareen milishaa Oromiyaa torbanoota dura aanaa Fantaalletti hidhattoota Amaaraan ajjeefamuu hordofuun gochicha garee finxaaliyyii Minjar Shankooraa keessa socho'antu raawwate. Finxaalinsummaan eenyufuu hin tolu ibsi jedhu mootummaan naannoo Oromiyaan bahee ture. Ibsa kana kan mormor obbo Yohaannis bilxiqinnaan Oromiyaa taappeellaa garee finxaaliyyii jedhutti maxxanseera jechuun qeeqan. Waldhibdeen sababa aangoo fi neetwoorkii faayidaa ijaarrachuutiin gareelee lameen gidduutti uumamee jiru yeroodhaa gara yerootti babal'ataa dhufus duula waraanaa yeroo ammaa maqaa riphee lolaa balleessuu jedhuun Oromiyaa irratti labsamee jiru irratti garuu waloon hiriiranii jiru. Oduu kan xumuraatiin qorattoonni yuunivarsiitii Cambridge teeknooloojii gogaa dubartii waggaa 53 waggaa 30 duubatti deebisuun shamarree waggaa 23 fakkeessuu hojjetan. Kaayyoon keenya akka umriin namoota hir'atu godhu